Akkam jirtu maatiiwwan Milkii Tuubii biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan. Milkiin Tuubiin barnoota afaan Oromoo haala salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti idduma teessanii barreessuu akka dandeessanii fi barnoonni kutaa darbe waliin barachaa turre har'allee kan itti fufee jirudha. Kanaaf maarree warra YouTube keenya haaraa taatan subscribe, share gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Kanaaf har'a kan waliin ilaallu dhimma ijaaruu kan jedhudha. Dhimma ijaaruu jechuudha. Dhimma ijaaruu jechuun jechi lama walitti qindaa'uudhaan dhimma kan nuuf ta'uu danda'u jechaadha. Ergaa waan tokkoo guutummaatti kan dabarsu jechaadha. Jechi gosa garaagaraa lamaan tokko walitti dhufeet dhimma kan nuuf ijaaruu jechaadha. Maal jenne kanaafuu dhimni maalirraa dhufaa? Jecha fi jechi walitti dhufeet dhimma nuuf ijaaran. Kanuma dura akka baranneetti maal jennee sagaleen dubbifamaaf dubbachiiftuun walitti dhufuudhaan sagalee uumuu jenne. Sagalee fi sagalee walitti dhufuunoo jecha nuuf uumuu inni. Jechii fi jechi immoo walitti dhufuudhaan dhimma nuuf uumuu jechaadha. Jechi gosa garaagaraa lama as keessatti amma kan argaa jirru kun jecha tokko, kunis jecha tokko, kunis jecha tokko, kunis jecha tokko. Hundi isaaniiyyuu jecha lama lamaan jiru jechaadha. Jechi lama walitti dhufee maal jenne nutis dhimma nuuf ijaaruu jenne. Kanaafiyyuu tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a nu duukaa bu'aa. Waraqaa ragaa, waraqaa ragaa. Uffata adii, uffata adii. Gootota Oromoo, gootota Oromoo. Walaloo barreessuu, walaloo barreessuu. Barumsa baradhu, barumsa baradhu. Qullubbii diimaa, qullubbii diimaa. Mana murtii, mana murtii. Karoora baafachuu, karoora baafachuu. Kanaaf maal jenne asiin jecha tokko, asiinis jecha tokko. Jechoota lama walitti dhufe jechaadha. Waraqaa fi ragaa walitti dhufe. Walitti waraqaa ragaa. Dhimma tokko ta'ee dabarseera waraqaa ragaa. Amma asitti uffati jecha tokko, adiinis jecha tokko. Uffatni uffata adii. Akka dhimma tokkotti mitiiree kan ijaarre. Akka dhimma tokkotti nuuf ta'uu danda'u jechaadha. Gootota Oromoo. Gootota kan jedhu jecha tokko. Oromoo kan jedhu. Kanaafiyyuu gootota Oromoo kan jedhu kuni dhimma tokko ta'ee jechaadha. Walaloo barreessuu. Walaloo fi barreessuu walitti dhufe jechuudha. Jechi sun guutummaa isaatti ergaa dabarsee jechaadha. Kanaafiyyuu dhimma ta'eera. Kanaafuu jechi lamaan kun walitti dhufee dhimma ta'eera. Kophaa isaatti garuu walaloo maa inni walaloo innitti waan guutummaatti ergaa dabarsuu hin dandeenye jechaadha. Garuu barumsa baradhu, barumsa baradhu. Qullubbii diimaa, mana murtii, karoora baafachuu. Yaada gaarii, yaada gaarii. Oduu durii, oduu durii. Hawaasa tajaajiluu, hawaasa tajaajiluu. Diinagdee biyyaa, diinagdee biyyaa. Jireenya dhuunfaa, jireenya dhuunfaa. Tokkummaan humna, tokkummaan humna. Bosona guddaa, bosona guddaa. Daandii fagoo, daandii fagoo. Kanaafiyyuu yaada kan jedhamu asitti jecha tokko. Gaarii kan jedhu jecha tokko. Walitti dhufanii yaada gaarii dhimma tokko dabarsaniiru. Yaada namni namaaf qabu tokko yaadi sun gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu dhimma ijaaraa irraa dhimma keenya tokko dabarfachaa jirra jechaadha guutummaa isaatti. Oduu durii, oduu fi durii. Oduu nama kophaa isaatti jecha tokko ilaala. Oduu kan jedhu haasaa jechaadha. Durii, oduu durii. Maal ibsa oduu durii sanii jechaadha. Hawaasa fi tajaajilu. Hawaasa kan jedhu jecha tokko asitti. Tajaajiluun jecha hawaasa tajaajiluu jechaadha. Diinagdee fi biyya walitti dhufe. Diinagdee biyyaa yookaan kaapitaalaan biyyi tokko kan guddatti kan jedhu jechaadha. Jireenya dhuunfaa, jireenya mataa ofii. Tokkummaan humna, tokkummaan humna jechuudha. Tokkummaadha yoo hojjetan humna jechaadha. Tokkummaan humna gaafa jennu
humna keenyallee qusachuu kan ittiin dandeenyu jechaadha. Tokkummaan gaafa hojjetan gareen gaafa hojjetan hojii tokko haala gabaabaa yeroo salphaatti xumuruu kan danda'anidha. Bosonaa fi guddaa walitti dhufe daandii fagoo jechaadha. Kanaaf barnoonni keenya asuma irratti nu ga'a. Kanaaf warreen barachuu barbaadan karaa Telegiraamii, karaa WhatsAppii, karaa Imo, karaa Zoom, karaa kamiiniyyuu barachuu warreen barbaadan yeroo gabaabaa keessatti barreessuu dubbisuu warreen barbaadan lakkoofsa asii gadi isinii keenya jiru irratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Kanatti dabalatees barumsa herreegaa, barumsa Ingiliffaas warreen barachuu barbaadan lakkoofsuma kanaan dawwaltanii nu qunnamuu dandeessu. Barnoonni har'aaf qabnu asumatti nu ga'a. Galatoomaa, nagaan tura.